kabajamtoonni hordoftoota sagantaa keenyaa kun FUM Newsdha. Sagantaa keenya har'aatiin humnoota addaa yookaan Special Force warra jedhamanii waaman sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa tokko amma 10 qabatan simbiraan keenya as keessatti waan ajaa'ibaa fi waan dinqisiisaa hedduu kan wajjin ilaallu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyaatti inni wajjin turaa isiniin jenna. Humnoonni addaa addunyaa keenya irratti biyyoota addaa tiksuudhaaf ramadamanii jiran poolisii idileedhaan alatti humnoota addaa beekamoo hedduutu jira. Humnoonni addaa kunis qulqullinaa fi leenjii akkasumas meeshaalee waraanaa akkasumas immoo gahumsa isaan itti fayyadaman irratti hundaa'uudhaan dhaabbileen adda addaa yookaan immoo akka idil addunyaatti sadarkaa tokkoffaadhaa hanga kurnaffaatti kaa'amanii jiru. Humni addaa addunyaa keenya irratti sadarkaa tokkoffaarra kaa'ame Maarkos jedhama. Humni addaa kun humna addaa Hindii yoo ta'u poolisii idileedhaan addatti kophaatti kan hundeeffamedha. Humni addaa kun Maarkos jechuun maqaa gabaabaa yookaan gabaa jedhaan kaawwamu yoo ta'u Maariin Koomaand jedhuudhaan of waamu. Haaloo fi haawaa irratti kan leenji'an yookaan immoo lafa cabbii dhagaa fi akkasumas immoo lafa diilallaa akkasumas gammoojjii hamaa keessatti kan leenji'an yoo ta'u leenjii hamaa kanaan gahuumuudhaan humna addaa Hindiyaa tiksu ta'uudhaan uumameera. Adda durummaadhaan akkaataa humna galaana Ameerikaa yookaan CAL'tiin kan leenji'an yoo ta'u leenjii dabalataa CAS Britain waliin leenji'uuf dirqamu. CIGW yookaan Girl Warfare yookaan immoo humna waraanee kan fiigu isa jedhamee afaan Oromoon beekamuudhaan Biriinkeetti kan argamu irratti leenji'u. Sirna leenjii isaanii kana keessatti wantoota gaarii ta'an keessaa tokko leenjii qaama isaanii malees kaka'umsa olaanaa miseensotaa fi leenjii miira isaanii keessattis argamudha. Kana jechuun gama xiinsammuu fi waan biraatiin baay'ee qophaa'u jechuudha. Icciitii garmalee jalatti kan socho'u gareen Maarkos hojiiwwan beekamoo hedduu kanneen akka waraanaa, kaardii, opereeshinii yookaan sakattansa addaa, humna tikaa yookaan akkasumas security isa jedhamee waamamu sana hunda kan of keessatti ijaarrate yoo ta'u Maarkos humna addaa USA caala leenjii hamaa qabaachuudhaan akkasumas immoo humna addaa galaanaa kan USA yookaan USA Navy faana leenji'uudhaan humna addunyaa keenya irratti sadarkaa tokkoffaa qabatedha. Sadarkaa lammaffaa irratti humni addaa addunyaa keenya irratti yookaan immoo Special Force Poolisiin argamu garee tajaajila addaa yookaan CSSG biyya Paakistaan keessatti argamudha. Sa'aatii 12 keessatti maayila 36 hiriiranii deemuu danda'u yookaan immoo kiiloomeetira danuu socho'uu danda'u gareen kun. Hojiiwwan humna addaa Paakistaan sirna leenjii isaanii keessatti raawwataman keessaa muraasni kunneen gareen kun konkolaataa irraa utaaluu, ibidda keessa utaaluu, galaana keessa utaaluu, dooniiwwan irraa utaaluu, xiyyaara irraa utaaluudhaan leenjii gahaadhaan fi icciitiidhaan kan gahumanidha. Gareen kun suurri fi simboon isaanii akka leencaa kanarraa beekamu yoo ta'u Paakistaan tiksuudhaan addunyaa irraa humna poolisii addaa fi icciitii addaan ijaarame ta'uudhaan sadarkaa lammaffaa qabateera. Sadarkaa sadaffaa irratti Special Force yookaan humni addaa poolisii argamu garee giddugalummaan jaandarmeeriyaa biyyaalessa biyya Faransaay yookaan CIGN kan Firaans keessatti argamudha. Jibuut akkuma beekamu kolonii Faransaay jala yoo turtu Jibuut keessatti daa'imman mana barumsaa irraa baraaruuf yookaan daa'imman mana barumsaa keessa hataman yakkamtootaan qabuudhaaf gareen poolisii kun yeroo jalqabaaf yoo hundaa'u yakkamtoota waraanaa Bosooniyaa booji'uudhaaf gareen kun hojii dabalataa ta'uudhaan garee addaatiin hundaa'e. Kana malees humni kun bara 1972tti Oloompiikiin Muunik ajjechaa jireenya booji'amtoota hordofuun kan hundaa'e yoo ta'u haaloo yeroo sana hunda yakkamtoota irratti bahuudhaaf kan hundaa'edha. Gareen kun leenjii baay'ee ulfaataa fi akkasumas meeshaa waraanaa teekinooloojii ajaa'ibaatiin hundeeffamuudhaan yoo hundaa'u gareen kun shakkamtoota yookaan yakkamtoota qabuudhaaf addunyaa irratti sadarkaa sadaffaa qabachuudhaan dorgommii dhabee taa'eera. Gareen kun garee biyya Firaans keessatti argamu jechuudha. CIEGN jechuudha. Poolisiin addaa sadarkaa yookaan Special Force'n sadarkaa arfaffaa qabate humna addaa USA yookaan United States of Americaati. Gareen kun Brightes Green jedhamee beekama. Sababa bifaa fi akkaataa ijaarama isaarraa ka'eetiin sababa imala tajaajila mataa isaanii kan akka pirezidaantii Kineediin bara 60moota keessa galaafatamanii dhaadannoo haaloo Kineedii bahuudhaaf akkasumas wantoota biraa irraa yakkoota wal fakkaataa ittisuuf jecha lola isnaayipariitiin kan hundeeffaman yoo ta'u isnaayiparoonni isaan dhukaasan taasuma dogoggoramanii hin beekanii. Isaan kun yookaan opereeshinii waraanaa kun loltoota gara jabeeyyii fi qophaa'oo ta'aniin kan guutame yoo ta'u garuu akka ajjeesota lubbuu namaa galaafataniif kana malees immoo namoota ajjeesuu barbaadan ajjeesuudhaa fi Great warri jedhaman kun hojiiwwan sakatta'insaa fi dhimmoota barbaachisaa hundumaa teekinooloojiin kan raawwatan ta'uudhaan addunyaa irra sadarkaa afuraffaa qabataniiru. Special Force yookaan humni addaa sadarkaa shanaffaa qabate akka addunyaatti Saayireet Mataakal kan jedhu yoo ta'u humna addaa Israa'eliittidha. Kun humna addaa Israa'el yoo ta'u shororkeessummaa kuffisuuf leenjii gahumsaan kan hundeeffame yoo ta'u miseensonni humna addaa qaban kun leenjii olaanoo fi teekinooloojii ajaa'ibaatiin kan ajjabamanidha. Haleellaa shororkeessummaa fi
Filisxeemota haleeluudhaaf gareen kun yookaan immoo garee Gaazaa haleeluuf kan hundeeffame yoo ta'u, teekinooloojii isaan qabatan akkasumas leenjii waraanaa isaan kennamuuf akkasumas immoo dabalataan leenjii bakka irratti hundaa'uudhaan sadarkaa 5ffaa qabachuudhaan haleellaa banuu danda'u isaaniin gabaafameera. Kun FUM News ture. Amma yoonaatti nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa bashannansiisoo barsiisoo biroo argachuudhaaf toora YouTube chaanaalii keenya subscribe fi like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.